Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota YouTube channel Hatiqaa Oroo anaan fuudha nagaan dhuftanii salamtaan kiyya bakka jirtan hundatti isin biraa ga'u isiniin jecha egaa ammoo odeeffannoo gosa biraatiin yookaan immoo viidiyoo gosa biraatiin deebi'ee isiniif dhufeetiin jira. Kanaaf aga odeeffannoo kiyyaa yookaan immoo viidiyoo kiyya xumuraatti na waliin turaa isiniin jecha kana duratti warra channel kiyyaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii kiyya ta'a. Viidiyoon kiyya guyyaarra gara guyyaatti akka isin bira ga'uuf subscribe siyyattu sana tuquudhaan ol kan jettu irra kaa'achuudhaan maatii kiyya ta'a. Akkasumas immoo viidiyoon kun yoo isinitti tole laayikii tuquu akkasumas sheerii gochuudhaan hiriyoota keessan biraan gahaa. Sheerii gochuun hiriyoota keessan illee waan gargaaruuf anallee waan gargaaruuf sheerii gochuudhaan hiriyoota keessan biraan gahaa isiniin jedha. Egaa gara odeeffannoo kiyyaatti yeroon darbu manoota gurguraa lama qabadhee isiniif dhiyaadheetiin jira. Aga xumura viidiyoo kanatti waan baay'ee isin fayyaduu fi na waliin turaa isiniin jira. Egaa manneen qabadhee isiniif dhufe manni isin yookaan immoo viidiyoo kanarratti manni isin argitanu manni kun karaa daariidha. Akkuma isin viidiyoo kana argaa jirtan manni kun ammallee reef ijaaramuu reef jalqaba garuu ammallee hin xumuramne. Manichi isa kanadha jechuudha. Isa isin fuuldura kanatti yookaan immoo filafiitii kanatti argitanu mana guddaadha. Kana fakkaata manichi kun karaa daariidha. Kaaree 200 irratti argama. Qabiyyeedha kaartaa hin qabu. Kunillee magaalaa Jimmaatti argama. Abbaan kana bitachuu barbaadan karaa lakkoofsa WhatsApp fi Telegiraamii keenyaatiin nu dubbisuu dandeessu. Manni kun gatiin isaa birrii 600 jedhu dirdirii ni qaba. Abbaan kana bitachuu barbaadan karaa keessaatiin nu dubbisuu dandeessu jechuudha. Lakkoofsa abbaan mana kana bitachuu barbaadan lakkoofsa na gaafachuudhaaf komentii jalatti nan fedha jechuu yoo barreessitan lakkoofsa isiniif kennuu danda'a jechuudha. Manni inni lammaffaan suuraa irratti argaa jirtan kun immoo manni kunillee magaaluma Jimmaatti argama. Mana bareedaadha, mana gaariidha. Akkuma suuraa irratti argaa jirtan jechuudha. Inni kunillee kaaree 200 irratti argama. Seera qabeessadha. Bishaan ni qaba jedhu, ibsaallee akkasuma ni qaba jedhu. Inni kun mana ijaaramee xumurameedha. Abbaan mana kanallee bitachuu barbaadan karaa keessaatiin nu dubbisuu dandeessu. Inni kunillee kaaree 200 irratti argama. Gatiin isaa immoo miliyoona 2.5 jedhu abbaan dirdirii ni qaba yookaan immoo gatiin waliif galamaa jechuudha. Akkasidha. Mana kanallee abbaan bitachuu barbaadan komentii jalatti nan fedha jechuudhaan barreessaa sana booddee isiniif kennuu danda'a jechuudha. Akkasii egaa odeeffannoon keenyaadha. Walumaa galatti kanallee fakkaata ture. Gara fuulduraatti illee inshaallah akkan cimee isin hojjedhuudhaa fi yaadni keessa waan na barbaachisuuf yaada qabdan komentii jala naaf kaa'uu hin dagatina. Akkasumas immoo viidiyoo kana laayikii tuquu hin dagatina. Laayikii tuquun keessan hedduu waan na gargaaruuf laayikii naaf tuqaa. Akkasiin jedha aga odeeffannoo gosa biraatiin yookaan immoo viidiyoo gosa biraatiin aga walitti deebinutti nagaadhaan naaf tura. Galatooma. Komentii jala argachuu dandeessu lakkoofsamuu yookaan immoo nan fedha jechuudhaan yoo barreessitan lakkoofsa isiniif kennuu danda'a jechuudha.